Leenca raste raste jecha tokko qofaan an Oromoodha jechuuti aarsee ilmaan bofaan. Leenca raste raste jecha tokko qofaan ibiddi waraabsi adeemsi qabatee seenaa qabsoo gamooti dugda argatee. Sana defa fiigu jalqabani imimmaan gabrummaa saba irraa haquuf gufuun bilisummaa kararraa marquuf waamicha gootee Oromoon dhagahee iyyi walii fiyyee addunyaa wal gahee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردفتوتا في دعوتوتا يوتيوب فيسبوك كيا سوري मैं मालतू सूरा जवार मोहम्मद यार प्रोफाइल गुड चूसिन और के रखने के साथ साल बर्रे सामी तो हासानी से नरक हागा सिर्फ करने तो मोरो Ijarsi tataman akkati gamutti karaa kaayyotiina laayyot addan foonaan gantuu fi ergamtuu qawoominaan moonaan sabnabdii kutatee manatti dacha'e siin abdii horatee qabsootti as ba'e ilaalchoof tuultota qarri kan kee doomsee alagaa boorisee fira kan kee boonse. Gariin kan naafee sitti ta'uuf gufuu waan ati hin qabne qaba jedhee dhufuu Oromoo dhugaan kee
bira dhagaamuu dhabee kufe oduun shiraa haqa kee haqanis hayyoonni maqaadha hamma keen gahanii hojiin kee ragaadha alaabaa oromoo ifatti otoo hin dhaamne roobni siyaasaa kee akka nurraa hin caamne. Okay, baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedhee jira. Koomantii keessan dubbisuun hin ta'u. Sorry. Yaada nama harka balleessitan jechuudha. Waan nama kolfisiisu jalatti hin barreessina. Wanni dhufeef jechuudha. Oromoon sirriidhaan ni beekna. Jawaar Mahammadii wajjin namoota akka Jawaar Mahammadii kumaatamatu hidhamanii fakkaattonni akka Jawaar Mahammadii jechuudha. Qeerroon illee kumaatamaan hidhamanii sirriidha kana namni kamuyyuu ni beeka. Haa ta'u malee Jawaar Mahammadii alaa keessatti illee qabsoo Oromoo ka ijaaree uummata Oromoo ka sochaasee guddarraa haga xiqqaatitti Oromummaa tanarratti lafaa dammaqse Jawaar Mahammadii waan ta'eef yegiddi namni kamiyyuu hangafa jaar abbaa waamaa namuma dursa hangafa sanii yaaman jechuudha. Fakkeenyaaf ilma tokko abbaa ebaluu haadha ebaluu jedhan malee ilma maadhaa yookaan isa itti aanaa sanii miti kan yaamanii ilmuma hangafa sanii yaaman jechuudha. Kama jalqaba gara haadhaati beesan. Kanaafuu nutis yeroo baay'ee waa'ee Jawaarii irratti wanti xiyyeeffannu amma namoonni baay'ee yoo argan suuraa Jawaar an poosti godhu ati maaliif suuraa Jawaar qofa poosti gootaa jettanii gaafii na gaafatanii turtanii hin beeytan. Isinuu hin beeytan eenyu akka taatanii jedhee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi jedhee jira qaalitiyya. Kanaafuu yeroo hedduu waan akkasii na gaafatan Jawaari fakkeenyaaf firii Jawaar Mahammad jennee gaafa Jawaar Mahammad fi furmaanni tokko godhame warraata mana hidhaa keessa jiran saniif illee furmaanni ni godhama jennee abdii qabna. Garuu bakka Jawaar Mahammadiiti furmaanni hin godhamnetti bakka Jawaar Mahammadiiti furmaanni hin godhamnetti hayyoota kaawwaniifis furmaanni godhamu jiru. Amma wanni gabaabaan ani dhufeef jechuudha. Hayyoonni teenya biyya alaa keessa jirtanii fi akkasuma hooggantoonni paartiilee siyaasaallee kan biyya keessa jirtan jechuudha. Maaliif cal'istanii dhimma Jawaar kana irratti maaf cal'iftan? Dhimma hidhamtoota siyaasaatii fi qeerroo Oromoo kan mootummaan kun hidhee irratti taphataa jiru irratti maaliif cal'iftanii kan jedhu gaafiin kiyya. Maaliif gaafa jarri kun waa ta'anii bilisummaan isaan boodaan isinii dhuftu bilisummaan isaan boodaan isinii dhuftuu fi akkasuma injifannoon jara kun waa taatee isinii dhuftutu isin gammachiisa moo amma maaliif cal'iftanii? Yeroon tun yeroo silaa cal'isaniidha maaf cal'istan? Fakkeenyaaf Oromoon matama kiyyarraayyuu kaase jechuudha. Nama waan kalee keessa dabarre dhiisne nama kalee sun wajjin kufee cabee ka'e san dhiisne isa guyyaa tokko waa hojjete isa guyyaa tokkocha waan gaarii dubbate way sabboonaa kiyya way sabboontuu kiyya jennee faarsaa oolla. Isinii galee kana waan jedheef qaba. Oromoon hooggansa cimaa tokko jalatti gortee biyya ofii ceesisaa hin jirtu. Hayyuu cimaa tokko harkatti qabattee hayyoota ofii mana hidhaatii ceesis baasaa hin jirtu. Haalli amma qabsoon Oromoo itti deemaa jirtu sun yaan akka akkanatti taa'ee akka mataa kiyyaatitti laallutti jechuudha. Haalli qabsoon Oromoo yeroo ammaatti jirtu uummata kanan gammachiiftu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaleessallee osuma akkanatti gabrummaa hiddaan buqqisnaa dadhabnu ilmaan itti guddisnu osoo jennu osoo bararraa baratti dhaloota faarsinu osoo bararraa baratti jechootuma gooticha keenya waaqoo guutuutiin dhaadannu bara baraan ilmaan teenna gabbaraa jirra bara baraan hayyoota teenna gabbaraa jirra jechuudha qabsoo Oromoo tanaaf. Kanaaf qabsoo Oromoo tanaaf bara baraan hayyoota Oromoo tanaaf qabsoo keessatti dhaadannoo qofa osoo hin taane maaliif waan tokko lafa irratti hin hojjenne? Maaliif waan tokko lafa irratti hin hojjenne? Fakkeenyaaf hayyoonni biyya alaa jirtanillee saahiba keessan Jawaar Mahammadii dagattanii jirtan. Abbaan feetan waan feetan jedhaati. Dagattanii jirtanii warroonni biyya keessa jirullee paartiilee siyaasaa hooggantoonni paartiilee siyaasaa
I don't know maal jedhee akkatti ibsuu fi maal jedhee akkatti irraa dubbadhu baay'ee natti ulfaati. Maaliif gaafa hayyoonni tun mana hidhaa keessatti fakkeenyaaf guyyaa kaleessa akka oduun takka takka ja'a jirtutti Abiyyiin Ahmedi Jawaar Mohammad irratti anafaan kiyyanan jedhu waan akkasiisanii murtee akkana adeemsisuu heda jedhaniiti feesbuuk kanarra viidiyoo wayii kadeemu wayii argee jira. Kanaafuu Oromoon maaliif cadhifti? Wantoota deemaa jiru kanarratti hayyoonni biyya alaa maaliif cadhifti? Nuti akkuma achi ilaalletti kun yuutuubii isaa guddifachuu, kun beekamtii isaa argachuu, kun immoo meediyaa kana irraa wacuu qofa taatanii maaliif qabsoo tana irratti maaf gadi qabdanii hin hojjenne? Maaliif akka namni akka Jawaar Mohammad sanitti hojjetu isin keessa maaf dhabame? Qabsoo Oromoo tana keessatti jechuudha. Namni akka Jawaar Mohammad itti hojjetu maalumaaf dhabame isin keessa? Yoo namni gabbee firii Jawaar Mohammad jee yookaan waa'ee Jawaar post godhe Jawaar qofa wallahi dhugaadha Jawaar qofa mataan dhiiraa Jawaar abbaan barbaadde waan barbaadde jedhi mataan dhiiraa Jawaar qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphatee jira. Gaafa Jawaar qabsoo tana keessaas baheetiin dukkana san keessaas ni bahe wanni marti isiniifuu dandeetti. Kaleessallee osoo dukkana keessa nu jirru osoo nuti wal eegnu osoo paartii kana paartii ce'umsaatitti deemna waggana ce'umsaa waggana kana nu tarkaanfachiisa maali osoo jetta nadhii gammadaa nyaatamee jira. Gaafa nadhii gammadaa nyaatamu Oromoon bilisoomte gaafa jaarraan abbaa gadaa wareegamu Oromoon bilisoomte gaafa waaqoo guutuu wareegamu Oromoon bilisoomte gaafa taaddee birruu wareegamu Oromoon bilisoomte en bilisoomne maaliif dukkanumatti deemaa deemti jechuudha. Dukkanumarra dukkanatti kana nu godhaa jiru maalidha? Oromoon walii galtee hin qabdu. Oromoon biyya keessaa biyya alaatittis walii galtee hin qabdu. Wal jala hiriiruu hin beektu. Osoo wal jala hiriirtanii osoo tokkummaa qabaatanii har'a jechuudha diinni keessan isinirratti bahee mataa keessa gadi isin hin cafaqu. Akkamitti gumaa Haacaaluu baastani? Har'a jechuudha warra kaleessa Haacaaluu nurraa nyaate intala eenyu jedhan san maqaa isin harkaa badee jira isii fi xiliyaan yaamii maal jedhan san har'a jechuudha waa'ee mana marii irratti isaan sanillee har'a tana waakkatanii jiran nuti ajjeecha Haacaaluu keessaa harka hin qabnu jedhanii jiran. Gaafa dura Adaanech Abbabee maal jette? Namni Haacaaluu ajjeese argamee jira. Haacaaluu irratti kan murtii kan du'a yaade akka goosise argamee jira. Ebaluu caamaa xilaan waamiitii fi taloo amma suuraa isii boodanii poostaa ishee san jettee dubbattee turte. Har'a hoo jarri sun maaliif achirraa isaanii miti jedhamee maaliif isaanii waakkatame? Oromoo dubbiin tun garam deemaa jirti? Hayyoota tante okay xilaa yaamii fi intalo sanillee maqaa isin barreessame hayyoota keessan kan mana hidhaa jirutti dubbii deebisuuf Abiyyiin sodaata akka malee of duubatti isin eegee of duufirraa isin dhabee jira. Maaliif isintu cadhise? Hayyoonni biyya alaa cadhistanii jirtanii ka biyya keessallee cadhistanii jirtan abbaan barbaadde waan barbaadde jaani waan natti mul'atee fi waan argaa jiru caccabsee dubbadha eenyuuf duubatti hin deemu. Maaliif Jawaar kalee maal isin hojjetaa akka turee fi isin har'a waa'ee Jawaarii irratti maaliif akka cadhiftanii boru seenaan isin gaafate. Gaafa Jawaar waa ta'e gaafa Jawaarii ani kan ajaa'ibu warri biyya hoogganaa jedhaniitiin biyya hoogganuudhaaf mootummaa ce'umsaa akkas goona biyya hoogganna jedhee deemu kun marti duraan dursee hidhamtoota siyaasaa kan mana hidhaa jiran Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohammad, Hamzaa Booranaa, Gammachiis namoota eenyutu kan mana hidhaa jiran guutuun isaanii haga mana hidhaatii ba'anitti haga guutuun isaanii mana hidhaatii ba'anitti maal jechuudha yeroo tanatti barreeffama garagaraa yaada garagaraa gadi fiduun tuni Oromoo baay'ee nama qaanfachiisa dhugaa rabbiititti. Hedduu takka isinii qaanfadhee jiran. Hedduu takkan isinii qaanfadhee jira akka Oromoon hin jirre baay'ee takka isinii qaanfadhee jira. Maaliidhaaf ta'e kun? Ani kan jedhu rabbi sanuu hin godhini osoo Jawaar waa godhee gadi baatanii okay bilisiginnaa dhiisaa bilisiginnaan diina Oromooti. Warri paartii bilisiginnaa deeggaru guutuun isaa diina Oromooti. Abiyyirraa deebisee eenyumarraayyuu deebisee guutuun isaanii diina Jawaarii fi diina Abiyyiiti diina Oromooti jechuudha. Isinoo hayyuu keessan ka har'a mana hidhaa jiru kana qaroo keessan qaroodhaan teessan tan mana hidhaa jirtu. Gaafa bari amma yeroo hedduu yoo ati firii Jawaar Mohammad firii ebaluu ati jette keessaan dhufe tokko keessaan fiigee dhufe ati maaliif waa'ee gandummaa dubbatta ebalummaaf poosti gootaa jedha. No kuni gandummaa miti. Jawaar mataa dhiiraati. Fakkeenyaaf
guddarraa kaasee hanga xiqqaarraa hanga guddaatitti namni uummata Oromoo kana mataa walitti qabee Oromummaa keenya nu barsiisee asiin nu ga'e Jawaari jaalattanii jibbitanii jechuudha. Oolmaa inni isinii oole saniifuu gahee inni isinii taphate saniifuu gahee inni isinii taphate saniifuu har'a isin nama kana kabajanii haala akkamiitiin maaliif dukkana keessaa baasuun isinitti ulfaate? Maalumaaf Jawaariin dukkana keessaa baasuun isinitti ulfaate? Ana tana takkatti gaafiin ilmaan Oromoo irraa qabu. Oromoo biyya alaa jirtus hayyoota biyya alaa jirtus hayyoota biyya keessa jirtus abbaa barbaadde ta'e. Abbaa barbaadde ta'e warri duraan hayyummaan keessan Jawaaroniin hojjetanii dhaabbileen siyaasaallee ta biyya keessa jirtu abbaa barbaadde ta'e abbaa barbaadde abbaa kiyyoo ta'e hoo Jawaariin irratti jechuudha. Abbaa kiyyoo ta'e maaliif haqee jirtutti hima jechuudha. Har'a gaafa namni kun mana hidhaa jiru har'a gaafa namni kun mana hidhaa jiru cadhistanii gaafa namni kun mana hidhaa jiru cadhistanii mootummaan kun ofirra isin eegaa jira yaa uummata ofirratti isin eegaa jira. Har'a ofirratti isin eegee boru gaafa harkaa isin dhabee gaafa isin waan tokko gochuu dadhabdan gaafa jara kana fixe hoo maal eddan gaafsa ni boottan immoo ni bilisoomtan immoo ni gabroomtan jara kana ajjeesisiiftanii jara kana ficcisiiftanii bilisummaa eeggattanii jara kana ficcisiistanii bilisummaa eeggattanii Oromoo bar qabsoon fakkaattu sirimaayyuu wallaahi erga ugaa dubbanne haqa jirtu walitti himnu akka Jawaar hidhamerraa eegalee qabsoon Oromoo jechuudha. Qabsoon Oromoo jechuudha akka gaafa Jawaar hidhamerraa eegalte sirumaayyuu biyyoota Arabaa keessa galteeyyuu qabsoon Oromoodha. Biyyoota Arabaa jechuudha manoota maadaamii keessa deemte. Maaliidhaaf hayyoonni teenya tasilaa Jawaariidhaan duuka buutee Jawaariidhaaf hirmaattee Jawaariin mana hidhaati nuu baafti jennee nuti abdii irraa qabnullee tuuni miilti isii garas jirti. Takkammoo miilli isii gara jirti jechuudha. Ofiiyyuu ejjennoo hin qabdani. Miilli keessanuu bakka takka isin dhaabbataa hin jiru. Bakka takka dhaabbadha. Gaafa hayyoota keessan mana hidhaatii baafattanii siyaasa keessan akka barbaadanii dhoofattan. Siyaasni keessan amma naaf ta'an jiru. Maaliidhaaf yoo waa'ee Jawaarii kana laalu nadhii gammadaattu jakiyya dura na dhufa. Dhugaa Rabbii dubbadhe jechuudha. Waa'ee Jawaarii yoo kaasu waa'ee nadhii gammadaattu na dura dhufa. Nadhii gammadaa kalee dukkanaaf dhabne barasan internet hin jiru namni illee baay'ee gabrummaa keessa jira. Kan amma osoo ijaan argitan osoo gurraan dhageettan haala mootummaan kun Abiyyiin bar haga isin tuffate isin irratti geeraraa jira. Abiyyiin haga isin tuffate haga namni hin jirre hubatee haga hayyuun duubaan hin jirre hubatee haga beekaa duubaan hin jirre hubatee haga Oromoon tokkummaa hin qabne hubateeti isin irratti dhiichisaa jira. Isin irratti dhiichisaa jira. Bilisummaan isin Jawaariin booda fiddan bilisummaan isin hayyoota Oromoo boodaan fiddan qilee haaseentu Oromummaayyuu nama waakkachiifti jechuudha. Isin waliin akkanatti haala kanaan itti fuftan taanaan isin waliin Oromummaayyuu nama waakkachiifti. Kanaaf Oromoon qaroon kee jalqaba Haacaaluu Hundeessaatiin si jaamee jira. Haacaaluu Hundeessaatiin ija dhabdee jirta. Amma immoo osoo qaroon lammataa sin jaamin osoo ijji kan keessin badin Baqqalaa Garbaa kan mana hidhaa keessa jiru Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jira. Jawaar mana hidhaa keessa jira. Qeerroon Oromoo kumaatama mana hidhaa keessa jira. Mootummaan kun immoo amma ashoofaa isin irratti ka'e manni barnootaa ni banama. Mana barnootaatti illee ni deebisa. Ijoolleen ni baratu jedha. Eessatti baratti manni barnootaa bakki ijoolleen itti baratan eessa? Bakki ilmaan Oromoo itti baratan eessa? Ilmaan Oromoo eessatti baratan? Tokkoffaa manni hidhaa guutuun ilmaan Oromootu keessa jira. Manni hidhaa ilmaan Oromootiin guutame sila hayyoonni Oromoo tan sabaaf qabsooftu san sawaawaa gootu Qilixoo fi Qaallitii jirti. Oromoon hayyoonni biyya alaa jirtan diyaaspooraan jechuudha. Waa'ee hayyoota keessanii itti yaada keessattuu waa'ee Jawaarii tan seenaan isinaa gaafattu. Waa'ee Jawaar irratti seenaan isinaa gaafattu. Gaafa Jawaar mataan dhiiraa ba'e hayyoonni Oromoo inni hafes bahuu danda'a. Har'a mootu haga Jawaar mana hidhaa jiru haga qabsaa'onni Oromoo gameeyyii mana hidhaa jirtu gabrummaa caalutu si dhufaa jira malee bilisummaan ati jaaroota kanaan boodatti argattu abadan tasumaayyuu hin jiru. Oromoo tokkummaan keessan baay'ee faca'ee jira.
hedduu takka faca'ee jira. Tanallee irratti yaada. Har'a jechuudha guyyaa tana kan guddaatis kan xiqqaatis bakka jirtanii piroofaayilii keessan Jawaariin irratti deeffadha. Sagalee hayyoota Oromooti haa ta'an isin hin jennedha. Nama meeqa jala seenee piroofaayilii keessan laalaa oolee. Hundi keessan wada afaanumaan Jawaariin jaalatan. Durallee Jawaariin sii jirra leenca kiyya. Sii jirra jabaa, sii jirra goota kiyya. Jabaadhu osoo jettanii qilee gad isa buuftan. Gaafa isa qileetti buustan immoo duubatti irraa deebitan. Maali hanga yoom akkanatti honkolii tana walirratti hojjanna? Qabsoo Oromoo keessatti hanga yoom shiira tana walirratti hojjanna? Maal yoo walii dhaabbanne? Maal yoo haqaan walii falmanne? Jawaariin baradha isin cinaatti gortanii ilaalaa jirtan kunis kalee isinuma faana hirriba isaa dhabee isinuma wajjin hirriba isaa dhabee rakkatee akka isin argitanii wayyaanis biyyatti galcheetti abiyyiillee aangootti ol baaseetti Oromummaa teennallee akka aduu ganamaatitti biiftuu nuuf ibseeti har'a inni qilinxoo jira. Har'a inni qilinxoo jira. Osoo nuti wal qabaanne osoo nuti tokkummaa qabaanne har'a hayyoonni teenya kumaatamaan mana hidhaa keessa hin teessu. Kanaafuu Oromoon jechuudha hoggansa qabaattanii dhiistanii ammatti namni isin beeku takkaayyuu hin jiru. Namni hoggansa qabu namni hoggansa qabu nama tokkummaa qabutu nama biyya gaarii keessa jiraatutu nama mootummaa gaarii wajjin yaada walii dabarsutu dhimma hoggansa haasaa. Isin amma waa'ee hoggansaa maali dhiisa? Waa'ee mootummaa ce'umsaa dhiisa? Hayyoota keessanii sagalee ta'an kan mataa kiyya na nyaataa jiru jechuudha. Kan mataa kiyya na nyaatutti jiru hayyoota teessanii dursa sagalee ta'a. Hayyoota teessaniif sagalee ta'a. Hayyoota teessan uummanni kun qabu. Hayyoota teessaniif dursa sagalee ta'a. Nama hayyoota kee mana hidhaatii baafatetu nama hayyoota kee mana hidhaa baafatetu waa'ee mootummaa ce'umsaatii fi mootummaa ittiin hoogganamu dubbata. Ammaa fi mootummaan kun isin cafaqaa jira. Mee amma fakkeenyaaf kaleessa Jaal Daawud Ibsaa osoo hidhe mee mootummaan kun jechuudha. Kaleessa Jaal Daawud Ibsaa dararee jira. Jaal Daawud Ibsaa an akka mataa kiyyaatitti baay'een isaan jaaladha. Maaliidhaaf umrii isaanii guutuu irra abaaboo fuudhanii asiin ga'anii jiranii dhugaa galata guddaa qaban. Mootummaan kun har'a namuma kaleessa galata Oromoo biraa qabuyyuu namuma kaleessa akka Oromoon hin cabne akka Oromoon hin banne seenaa guddaa qabuyyuu balleessaa jira. Kaleessa wanti mootummaan kun dalagaa oolee Isaayyaasiin Eertiraa irraa fidatee isatti bullukkoo uffisaa nafxanyaa ni gabbara ilma Oromoo immoo lafee cabsuuf deema. Jaal Daawud Ibsaatitti waraana naqee jira. Isaayyaasiin immootu gaabii itti uffise ilma abbaa gadaa fakkeesse suuraa Minilik irratti argitan ta'an poosti godhesan jechuudha. Kanaaf Oromoon takka Jaal Daawud Ibsaa jalatti deebi'u, takka Maarroo jalatti deebi'u, takka mootu nama tokko abbaa barbaaddu haa ta'u hoggana cimaa tokko jalatti deebi'aati. Ijaarumsa keessan cimsadha. Okay, sun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Dursa hooma hunda duraayyuu Oromoo biyya alaa ta'e Oromoo biyya keessaa ta'e hayyoota biyya alaa ta'e hayyoota biyya keessaa ta'e paartilee siyaasaa ta'e hooggantoota siyaasaa ta'e hundi kan kee yeroo ammaa tana mootummaa kana dura dhaabbattee abbootiin gadaa haawwatiin siinqee maaliif mootummaa kana dura dhaabbattee hayyoota kan kee maaliif mana hidhaatiin baafan? Hayyoonni kan kee yeroo ammaa tana maaliif mana hidhaateetti? Ani gaafiin tiyya tana takkatti ilmaan Oromoo irraa kaqe. Hayyoonni kee maaliif mana hidhaa ta'a? Kana hunda mootummaa kana sodaattan immoo Jawaari matu oolmaa isiniin oolini. Jawaari matu waa isiniin godhimmoo, Baqqalatu waa isiniin godhimmoo, Hamzaa Booranaatu waa isiniin godhimmoo, Qeerroo Oromootu waa isiniin godhimmoo maaliidha wanti isin hanga har'aatitti hayyoota keessa ji'a sadi mana hidhaa keessa taa'uun kun barsafuudha yaa Oromoo. Inni jirra jettanii amma ani dhugaa Oromoo tan waakkachuu ka'eeyyuu bar erguba Jawaari dhame. Waa'een Oromoo kun baay'ee na yaachisee jira. Waa'ee keessa yoo kaasu booyi na godha garuu isin afootiin boo yoo aarillee yoo gaddillee yoo gubadhillee kubaa kiyya taa'ee bu'aa malee afoo keessanii boo barbaadu. Waa'ee Oromoo kana yoo kaasu na boochisuu ta'a. Maaliif yeroo hunda ofuma kennaa bineensatti wal kennina, ofuma kennaa bineensa jalatti wal darbina jechuudha. Maaliidhaaf ji'a gumaa Haacaaluu hin baasne hayyoota teessan mana hidhaatiin baafanne
faayidaa bu'aan isin dhumtan maalidha? Bilisiginnaan bari dhugaa dubbanne paartiin bilisiginnaa isin dabartee jirti. Bilisiginnaan isin dabartee jirti. Amma kana yoo laaltan bilisiginnaan kufte isin fakkaatan isin dabarte maaliif nu dabarte jedha. Tokkoffaa hayyoota Oromoo gameeyyii qeerroo Oromoo gameeyyii sabboontota qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qoysii deebisa jama gahee guddaa taphataa jiran hayyoota Oromootiif qeerroo Oromoo sabboontota gahee guddaa taphataa jiran kun Qiliinxoo jira kun magaalota Oromiyaa garaagaraa keessa hidhaa jira kun mana barumsaa keessa hidhaa jira amma warri nurratti lafa dhiitaa jiru warri aangorra jiru warri mootu akka barbaade mootummaa kanaaf hamilee ta'aa jiru warra maallaqaan bitame warra sabboonummaa hin qabne warra sirna miniilikii fi sirna nafxanyaa durii sirna opiidiyoo durii warra wayyaanee leellisu isaan qofaadha jechuudha. Qeerroon mataa qabu kan silaa biyyaa falmatu kan biyyaa dhaabbatu kan Jawaarii mana hidhaatii baafachuu danda'u guutuun isaa mana hidhaa jira. Kanaafuu isin hayyoonni teennata biyya alaa jirtan maqaa keessan kaasuun barbaadu. Hayyoota teennata biyya alaa jirtan warri ageettii qabdan ni jirtanii eenyu akka taatan of beektanii isin hayyoonni teennata ageettii qabdan biyyoota alaa jirtan jechuudha. Jawaar Mahammadiitiif yeroo isin sagalee taatan Baqqalaa Garbaatiif yeroo isin sagalee taatan Hamzaa Booranaatiif akkasuma hayyoonni Oromoo ji'a 3 fixanii ji'a 4ffaaf deemaa jiran haga ammaatitti furmaanni takka hin jiru kanaafuyyuu hayyoonni Jamaal Mannaan jettee eenyu dhaamaa jirta naan jettee namni an dhaamaa fi jiru hayyoota teennata biyya alaa jiran Farahaan Abdusalam Muhammad akka hojjetaa jira ni wardofaa yeroo baay'ee kenna ta'e osoo hin taane amma takka hojjetaa jira eenyu itaanaadha iskaal gabbisaati akkasuma tamaam waariituuti hayyoota Oromoo biyya alaa jiran warroota shamarranis deebisee dhiiraas deebisee toltutufas hayyoota Oromoo kan jedhamu silaa guutuu dhiiras shamarras warroota biyya alaa jirtan hundi keessanuu waa'ee Jawaar kanarratti xiyyeeffadhaa qeerroo biyya keessaa hamma jirtu akka dammaqan godhaa Jawaariin mana hidhaatii ka baasuu danda'u Abiyyoo osoo hin taane eedu kan mana hidhaatii Jawaariin baasuu danda'u uummata Oromooti tokkummaa uummata Oromooti bakka tokkummaan uummata Oromoo hin jirretti bakka hogganni cimaan qeerroo kana sochaasu hin jirretti hayyoonni Oromoo abadan mana hidhaatii hin badne ani yoo jedhu Jawaar qofa baasaa jechuu koo osoo hin taane Jawaar hangafa akka hangafaatitti mataatuun dhideemna maaliif Jawaar hangafa waan ta'eef jechuudha. Jagiddi kaa ilma hangafumatti yaamanii wanti marti Jawaariin hojii socho'aa waan ta'eef gaafa Jawaar jenne warri hidhamanillee achi keessa bahuu danda'an. Gaafa nuti mootuu ilma hangafaa dhiisnee maadharraa kaane yookaan isa jidduutti dhalatee irraa kaane qabsoonni illee ni laabishatti kanaafuu mata dureen keenya Jawaarima. Kanaafuu hayyoonni teenya jawaadhaa hayyoonni Oromoo haa baatu Jawaariin mana hidhaatii baasuudhaaf hayyoota Oromoo gameeyyii mana hidhaatii baasuudhaaf gaheen isinirraa eegamu tokkummaa keessanii bakka tokkummaan hin jirretti abadan eenyullee baasu maaliif akka bara wayyaanee sanitti Oromoon biyya keessaa warri hadha mootummaa kana harka rukutaa jiru maaliif dammaquu dhabe akka sanillee jenne mootummaan silaa uummata waraanaan bulchaa jira magaalonni Oromiyaa guutuun kan waraanaan dhuunfamte afaan qawweetiin bulaa jira. Afaan qawwee kana jala ba'uuf immootu afaan qawwee kana jala ba'uuf wanti nu barbaachisu Oromoon hamma dandeettan takka wallahi wal ijaaruu qabdan maaliidhaaf seenaan isin gaafata. Jawaar Mahammad illee gaafa mana hidhaatii ba'e lammiinti akkam ta'aa turte Oromoonti akkam ta'aa turte warri hadha mootummaa kana jalatti deebitan guutuun keessan seenaan isin gaafata. Mee kaleessa osoo Jaar Daawud Ibsaa akka qabe saniin hidhe Jawaar Mahammad osoo akkuma jedhe godhu edassan godheeti. Oromoo seenaa akkam godaannisa yoomiyyuu keessaan baane keessa seenaa jirtan. Kanaaf Oromoon biyya keessaallee maqaa Oromummaa ta'u walitti qabnu jechuudha. Silaa Oromoon jedhamtanii isin warri mootummaa kana deeggartan Itoophiyaa osoo isin hin jenne natti tola ilmaan Minilikii jechuudha isin Oromoo osoo hin taane seenaan isin gaafata. Duniyaa jettanii maallaqa dhumatu jettanii mootummaa kana harka rukuttanii uummata keenya afaan qawweetiin rasaasan fixaa jirtan. Isinillee seenaa isin gaafatu Oromoon immoo hayyoota kee hidhaa baafachuudhaaf tokkummaan kee furmaata tokkummaan dammaqii silaa osoo tokkummaan jiraatte osoo waliigalteen jiraatte osoo alaa keessaan waggansi cimaan tokko jiraate hayyoonni Oromoo nama halkan takka mana hidhaa bultuu miti jedha. Kanaafuu hayyoonni teenya biyya alaa jirtanis jawaadhaa irra hojjedhaa Oromoon biyya keessa jirtanillee gamtaadha waa'ee Jawaar kana faarratti xiyyeeffadha.
waa'een keenya kun baay'ee ulfaatee jira. Silaayyoo gaafa mootummaan kun aangoo qabatee waggaa 5 kan biyya tana bulchu ta'e guyyaarraa guyyaatti beellama isaa eeressee akkuma Hayilee Fidaa, akkuma Baaroo Tumsaa, akkuma Nadhii Gammada akkasumatu deemee dhufuuf jira jechuudha. Hayyoota Oromoo kan mana hidhaa jiran kana booddeen teena jechuudha. Gaafa mootummaan kun waggaa 5 muudama argatee filannoo darbe hayyoota teenallee akkuma hayyoota asiin dura godhaa turanii akkasuma biyya Itoophiyaa san keessatti Jamaal maal kolfi ta'ee warrootuma biyya alaa jiru sanii ergaa dhaamaa jirra hayyoota saniif jechuudha. Biyyattii Itoophiyaa san keessatti jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa ta'ee mootummaan ilma Oromoo gameessan osoo hin ajjeesin aangorra darbe tokko hin jiru. Eenyullee ta'e biyya san keessatti sirma diraamaa ta'aa jira, fiilmii ta'aa jira. Biyya Itoophiyaa san keessatti mootummaan dhufaa darbaan hayyuu Oromoo galaafatu, hayyuu Oromoo ajjeesuun kun akka fiilmii ta'aa jiran akka kiyyaatitti yoo ilaalu jechuudha. Kanaaf Oromoo bara baraan hayyoota kee diina hin gabbarini, hayyoota kan kee wareega ittiin lubbuu isaanii hin dhabini. Yoo dhaabbatte hayyoota keetiif dhaabbadhu, yoo falmatte hayyoota keetiif falmadhu. Qabsoon isin harkaa laaftee jirti. Dhugaa rabbiititti qabsoon baay'ee isin harkaa laaftee jirti. Qabsoon kararraa baddee jirti. Isinitti mul'atu na fakkaate garuu isinillee caalee miti yeroo hedduu ni argaa. Kanaaf jabaadhaa ofii keenya qilee wal buusaa jirra. Biyya Itoophiyaa san keessatti mootummaan nagaan hayyoota ta'e nagannuu dhiisan tuni abjuudha. Boru seenaa keessaa hin baatan waan ta'eef yeroodhaan dammaqaa hayyoota teessan baafadhaa dandeessan alaa keessaa wal ijaaraa. Qeerroo hamma jirtu sabboonummaa warra qaban hamilee jabeessaa namoota biyya keessaa ka beektanillee akka mootummaa kanarratti dhiibbaa godhan cinaa dhaabbadhaa tokko ta'a. Mootummaa ce'umsaallee ni ijaarrattanii okee sirriidha. Namni kamuu mootummaa qabaachuun paartii cimaa qabaachuun kun dirqama Oromummaati. Sun akkuma jirutti ta'ee mootummaan kun osoo hayyoota ta'e siin galaafatiin inni yeroo ammaa ofirra si eegaa jira. Mootummaan kun osoo filannoo irratti ol bahee waggaa dabalataan hin bulchinitti jabaadhaati hayyoota teessanii waan gaarii yaadaa isiniin ja'a. Kanaafuu hayyoota biyya alaa kana baay'ee isin komadhee jira. Osoo gaaf tokko carraa naa kennitanii walla OMN isin irra dubbachuu sodaattan isaa irrattuu yaadhee silaa isiniyyuu akka komii waan isin komadhe waan isinirraa qabu guutuu isinitti himaa ture yoo achirratti ol bahe maaliidhaaf akkanaan isiniin eenyaan Jawaar Maammadii hidhamee halkan takka mana hidhaan ni bulaa ja'eetu sammuu kiyya keessatti tasummaa osoo iyyaanne ture garuu haalli ammaa kun mataa nama nyaata jechuun baay'ee takka mataa nama nyaata. Kanaafuu Oromoo seenaa keessaa hin baane keessa seenaa jirta. Jawaar Maammadii Baqqalaa Garbaasaa ta'u hayyoota Oromoo guutuu dhaaba abaa'oo ta'e dhaaba paartii kaafaa'oo ta'e paartii kamuu haa ta'u hayyoonni Oromoo kan mana hidhaa jiru guutuun isa kan mootummaa kan harka ba'uu danda'u tokkummaa ilmaan Oromootiin yoo qabsoon alaaf keessaan finiinte qofaadha. Atis paartii kana keessa miila naqattee atis achi ejjettee atis miidiyaa irraa fagaattee hayyoota Oromoo mana hidhaati ni baafnaan tuni abjuudha. Keessattuu waa'een Jawaariif Baqqalaa haqa jirtuu dubbadhe waa'een Jawaariif Baqqalaa Hamzaa Booranaa fi akkasuma hayyoota gameeyyii hedduun isaanii baay'ee na sodaachisee jira. Maaliidhaaf diinni jechuu kaleessallee jara kan akkamitti argannaa kan jedhudha. Akka carraatitti du'a Haacaaluu Hundeessaa ofuma qindeessanii isa nyaataniin har'a hayyoota teenirra deebisaa jiranii. Oromoon immoo hayyoota teetii dhaabbadhu. Hayyoota teetii falmadhu. Boru gaafa namni sirraa du'e dhibbooyin maaliif hamma dandeettu takka nama kan keetii osoo lubbuun tee jirtu jechuudha. Osoo lubbuun tee jirtu hamma dandeetti nama keetii waa godhi. Osoo jirtu booyii fi gaafa namni sun waa ta'e gaafa namni sun du'e hin booyiniif. Kanaafuu Oromoo amma tattaafadhu. Abiyyiin har'as borus diina Oromooti hayyoota kee balleessuudhaaf deema. Nama hayyoota kee ija jaamsuuf deemu, nama hayyoota kee ija balleessuuf deemu Oromoo taatee mootummaa kana harka dhawuun kan kee akka kiyyaatitti jechuudha. Hubata kanan gammachiisu. Maaliidhaaf seenaa yoomiyyuu jalaa hin baane keessa taa'aa jira. Mootummaa Itoophiyaa ka osoo ilma Oromoo gameessan ajjeesin aangorra bahe takka argee hin beekan. Akka seenaa dhageettillee hamma ol guddannee akka maaliif mootummaan Itoophiyaa mootummaa dhiiga barate biyya Itoophiyaa san keessatti haga dhiigni Oromoo bu'utti
biyyi sun nagaa hin taatu haga dhiigni Oromoo buuti. Kanaafuu Haacaaluu nurraa nyaatanii gameessa keenya qaroo keenya nurraa nyaatanii amma Jawaariin yookaan Baqqalaa yookaan eenyuun nu haa ta'u hayyoota keetiin si dhufuuf deemaa jiran. Kanaafuu Oromoo taatee ka biyya keessaallee maanguddoos ta'ee abbaa biyyaas ta'ee abbaa amantaas ta'ee jaarsas ta'ee abbaa barbaadde ta'e waan barbaadde yeroo ammaa tanatti mootummaa kana cinaa dhaabbattee mootummaa kana hamilee kennitee mootummaa kana kajabeessitu seenaa si gaafata boru seenaa jalaa hin baatu. Bineensi bineensuma alagaan alaguma akka alagaatitti akka bineensaatti ilaalee hayyoota keetiif jawaadhu hayyoota keetiif falmadhu hayyoonni biyya alaa jirtan immoo seenaan isin gaafataa tokkummaa keessan cimsaa qeerroo biyya keessaatiif Oromoo biyya keessaa ijaaraati hayyoota keessan mana hidhaati baasa kan laafinna qabu hayyoota biyya alaati. Hayyoonni diiyaaspooraa baay'ee laaftanii jirtan laafinni keessan ka durii caala daran amma gadi xiqqaatee deemaa jira. Kanaaf jajjabaadhaa seenaan isin gaafatti siyaasa Itoophiyaa illee ni beeytanii siyaasni Itoophiyaa yeroo hedduu hayyoota Oromoo gameeyyii mataa qabdu akka gaggalaafatu seenaan nadhii gammadaa akka nutti hin deebine seenaan gootota kalleessaa akka nutti hin deebine hayyoota keessaniif sagalee ta'a. Jaal Daawud Ibsaallee rabbi isaa naatisu hayyoota Oromoo ka Oromoo qabsaan guutu rabbiin isaa naatisu garuu ammoo rabbiin haa tiksuu qofatti osoo hin taane qabsoo Oromoo kan galmaan ga'anii tokkummaa yoo jiraatte waliigaltee yoo jiraatte Oromoon tokko jechuun Oromoon kutaa 11 jechuun maqaan qofti faayidaa hin qabu. Oromoo tokkoomaa tokko ta'a harka wal qabadhaa irreedhaan ka'a hayyoota teessan mana hidhaati baasa. Tanuma isinii dhaabu dhufe warri immoo piroofaayilii Jawaarii irra godhachuu diddanis galatooma wanni jedhan jiru waan ta'eef.